Nagaan isiniif haa ta'u dhaggeeffattoonniif daawwattoonni TV Logos har'a haala yeroo irratti keessummaa kabajaa obboleessa keenya Dr. Caalaa Abdiisaa wajjin mari'achuudhaaf dhiyaannee jirra. Dhimmi nuti irratti mari'annus dhimma haala yeroo irratti keessattuu talaallii COVID-19 irratti waliin dubbachuuf deemna. Keessummaan koo har'aa Dr. Caalaan ogeessa fayyaati. Nama dhimma talaallii COVID-19 kanaa akka gaariitti beeku. Hojiin isaas hojii fayyaarra waan ta'eef obboleessa keenyaa wajjin dhimma sanarratti karaa saayinsaawaa ta'e hin dubbanna. Akkasumas karaa dubbii waaqayyoo immoo theological perspective isaa yookaan akka dubbii waaqayyootti talaalliin COVID-19 akkamitti ilaalama kan jedhus yaada keenya bu'uura macaafa qulqulluu godhannee asirrattis hin dubbanna. Keessummaan keenya har'aa Dr. Caalaa baga nagaan dhuftee asumaan daawwattoota TV Logos wajjin wal barii of ibsi. Baay'ee galatoomii hojjeta Wangeelaa Margaa waan asirratti naaf feerteef TV Logosis baay'ee galateeffadha. Carraa ittiin uummata keenyaaf ergaa dabarfannu waan nu fayyadu irratti walii dhaamnu kana waan qindeessiteef galatoomii eebbifamee waaqayyo haa eebbisu. Ani egaa Caalaa Olaanaa Abdiisaan jedhama. Hakiima waliigalaadha. Yeroo dheeraadhaaf biyya keessatti tajaajila mana yaalaa hospitaala Naqqamteef Adaamaa kennaan ture. Amma gara biyya Swiidin kanan jira. Egaa waan koronaa irratti haaluma jiru haala saayinsawaa biyyi addunyaan maal godhaa jira seeruu kana egaa amma humna koo duukaa dubbadha deemee galatoomi. Baay'ee galatoomi Dr. Caalaa. Asumaan egaa amma waa'ee talaallii COVID-19 dubbachuu keenya dura COVID-19 maali? Mee achirraa haa kaanu COVID-19 isin ogeessonni fayyaa akkamitti beektu? Akkamitti mee namaaf ibsitu? Baay'ee galatoomi ulfaadhu. COVID-19 vaayirasoonni miiliyoonotaan lakkaa'amu. Vaayirasoota jechuun kan lubbuu qabu atiin jenne lubbuus immoo hin qaban kan atiin jenne yoo qaama namaa keessa galan kan lubbuu horatanii wal horanii baay'atanii seelii qaama namaa kana hedduu isaa keessatti wal horanii achumaan seelii qaama namaa kana miidhan dhukkuba guddaa kan horan jechuudha. Salphaadhumatti utaalloon dhumti kunillee utaalloon hedduun biyya keenyaa ji'aan yeroon jijjiiramu kan dhufanii nama hedduu furreessanii kufaasisanii waa hedduu godhan kun vaayirasoota jechuudha. Akaakuu vaayirasii hedduudha jechuudha. Akkuma kana koronaa kan jennu kunis akaakuulee vaayirasii kana keessaa isa tokkodha jechuudha. Akka maatiitti ilaalamu warri koronaa vaayirasii jedhaman kuni mataa isaaniirraati koronaa jechuun akka biyyoota afaan gara biyya kanaatiin illee koronaan kun waan akka crown kan jennu waan mataarratti mootiin yookaan wannooti biraa godhatan jechuudha. Waan akkas dhaabbataa bareedaa jechuudha. Inni kun illee akkuma kana mataa isaarraatii waan akkas dheerataadha qaba qaama isaatti naanna'ee jechuudha. Kanaaf koronaa vaayirasii jedhamu. Koronaa vaayirasiin kun tokkicha kana qofa minisa bara 2019 dhufee kana yookaan koronaa yookaan COVID-19 isa jennu kana qofa miti jechuudha. COVIDin kuni akaakuu torbatu jiru haga ammaatti. Inni torbaffaa inni dhumaa reefuu bira ga'amee dhalate kun isa alana 2019tti dhalate kana COVID-19 kan jennudha. Ja'a isa durayyuu jiru jechuudha. Torban kana walumaa galaa keessaa 4 dhukkuba hedduu jabaa kan hin fidnee fi hedduu miidhaa guddaa kan hin geessisne qaamni keenya ofuma isaa dafee kan dandamatu waan ta'eef waa'een isaanii hin dubbatamu jechuudha. Akaakuun sadii garuu kanaan dura naannoo Eeshiyaatti kan ka'aa turan naannoo Middle East jennu kana giddu gala gara naannoo biyya Arabaa fi Mediterranean kanarraa kan ka'aa turan MERS kan jedhamu inni sun SARS jedhama. Inni kun inni naannoo Middle East jiru kun immoo innis MERS jedhama. Inni kun immoo amma dhiyoo dabalata Chaayinaarraa fi addunyaa waliin ga'e kun immoo SARS-CoV-2 jedhama lammaffaa jechuudha. SARS isa jennu SARS jechuun Severe Acute Respiratory Syndrome jechuudha. Kun jechuun dhukkuba sombaa hamaa fi jabaa jechuudha. SARS jechuudha. Severe Acute Respiratory Syndrome jechuudha. Akaakuu dhukkubaalee adda addaatu wal ga'a jechuudha. Vaayirasii kana haa ta'ullee ka'umsi isaa malee dhukkuboota hedduutu
rakkoo guddaatu keessumattuu sombarra ga'a jechuudha. Hafuura baafannaa keenyarra ga'eetu dadhabbii guddaa uuma jechuudha. Kanaaf jaroota kana sadan keessa warroota hamaa kana keessa dhiyeenyatti kan itti dabalame kun egaa COVID-19 jenna jechuudha. Kanaaf walumaa galatti waan addaa tokkotu hin taane maatii vaayirasootaa beekamoo torba keessaa ilma isa torbaffaa yoo jette hin salphata jechuudha. Akkuma kiingii isa torbaffaa Itoophiyaan yookaan mootii torbaffaa Itoophiyaatti dhalate addunyaafis immoo koronaan inni torbaffaan dhalate rakkoo guddaan dhalate jechuudha. Dhiifama guddaa yoo namaa galee haala kanaan ibsi waan addaafitti mootii koronaa isa torbaffaa yoo inni hin dandeenye jechuudha. Okay. Guddaa galatoomii amma COVID-19 kana yookaan koronaa kana dugda duubaa ajandaa siyaasaatu jira. Warri jedhanii amanan akkasumas hololli hedduun karaa kana miidiyaalee hawaasaa irrattis miidiyaalee gurguddaa karaa garaa irrattis kan dubbatamaa tureera. Amantoonni immoo karaa biraa maal jedhu dhukkuba kana yookaan COVID-19 kana dugda duubaa kan jiru mallattoo bara dhumaati jedhu. Amma amantoonni waan irraa ka'anii dubbii kana dubbatan qabu. Warri biyya lafaa immoo ajandaa siyaasaati kan jedhanii fi gariin isaanii Chaayinaatti waan argameef yeroo jalqabaaf dinagdeedhaa wajjin wal qabsiisanii dubbatu. Waliin morkii ajandaa siyaasaa biyyoota dhiyaatiif biyyoota bahaa gidduu jirurra dhaabbatanii dubbii kana yaada kana xiinxala kana kennu. Amantoonni yeroo dubbatanii kun jaarraa kana keessatti qoricha dhabuunsaa akka kanatti immoo ka'e tokkichaan biyya lafaa fixuunsaa nama hamma kana galaafachuunsaa kun mallattoo bara dhumaati. Kanatti aansee kan dhufaa jiru waan mallattoo isa dhumaati. Kanatti aansee immoo ajandaa yookaan kaayyoo kan biraatu jira jedhanii amanu. Mee isin akka ogeessa fayyaa tokkotti dhuguma COVID-19 dugda duuba ajandaa siyaasaa fi mallattoo bara dhumaatu jira jettanii amantu? Mee waan beektan irraa dhaggeeffattoota keenyaaf nuu qooda. Galatoomii. Egaa dubbiin kun dubbii jajjabaadha. Yaadota namaa yookaan yaada uummataa kana kun sobaa kun dhugaadha jettee guutummaatti kanatti gattus kanatti fudhattus hin ta'u. Yeroo hedduu gaaffileen akka kanaa wal xaxaadha jechuudha. Garuu tarii ajandaa siyaasaa dudduubaa qabaa osoo jedhu kana yoo ilaalle ajandaa siyaasaa hin qabaa jennee yookaan immoo hin qabu jennee cufuun namatti ulfaata. Fayyaa dudduuba yeroo hunda ajandaan siyaasaa iddoo hedduutti argama jechuudha. Yeroo hunda jechuun miti. Garuu yeroo hedduu jira jechuudha. Tokkoffaa fayyaa keessatti ammallee ifa bahee addunyaan kan hin beekne waan hedduutu adeema jechuudha. Kaampanii qorichaalee gurguddaatu jiru jechuudha. Dhukkuba tokkoo fi talaalliyyuu uumee yookaan qoricha uumee yookaan waa tokko godhee daldaluudhaaf galii doolaara biiliyoonotaa waan galchuuf siyaasa gurguddaatu deema jechuudha. Kaampanoota qoricha oomishan, kaampanoota talaallii oomishan keessatti. Akkasumas immoo addunyaa keessatti gariin yoo ilaalte ammallee HIV'n akka inni iddoo gara Afrikaa fa'aa kana biyyoota hin guddanne keessatti babal'atu, akka inni uummata xiqqeessu, akka inni uummata ajjeesu hanfedhan jiru jedhamanii odeeffama jechuudha. Kunillee guutuutti sobaa jennee bira darbuun yerootti itti cimutu jira jechuudha. Garuu HIV ta'e jedhameetu uumame immoo akkamidha immoo seetus immoo bira gahuun yerootti ulfaataa ta'a jechuudha. Annati beektu haala saayinsaawaan inni vaayirasii ta'uusaa malee. Kanneen biraa gaafa teessee ilaaltu addunyaa kanarratti dorgommiin gabaa guddaatu jira suma argite kana amma ikoonomiin biyyoota gurguddataa jiranii akka malee kan rukutamaa jiru ni argita jechuudha. Dhukkubni kun yeroo ka'u tarii iddoo tokkooti yeroo ka'u ta'ee jedhamee babal'isuun ta'ee jedhamee adeemsisuun jiraachuu malata. Garuu vaayirasii kana immoo ni uumanii yoo isa jedhu namatti ulfaata. Vaayirasii dhalate tokko yookaan uumame tokko gara biyya tokkootti galchitee ati sana booda biyya sana gabaansaa akka hin jiraanne, namni gara biyya sanaa akka hin dhanne, tuurizimii akka hin qabaanne, sochiin akka hin jiraanne, barnoonni akka hin jiraanne yoo goote guutuu biyya sanaa jigsuu balleessuu dandeessa jechuudha. Kanaaf biological warri amma warri durumaan kan turedha jechuudha. Antiraaksii faallee poostaadhaan warri terroristi illee yeroo itti
tooksinii antiraaksii jedhamu sumna haasaa kana poostaa keessa kaa'anillee namaaf ergantu jira jechuudha biyyoota guddatanitti. Kanaaf baayoloojikaal warfeer warra jedhaman kun meeshaa baayoloojii yookaan meeshaa lubbu qabeeyyii xixiqqaa kana vaayirasii ta'uu danda'u, baakteeriyaa ta'uu danda'u yookaan immoo summii jara kanarraa bahu tooksinii isaanii ta'uu danda'u. Kana fayyadamanii siigalee lola guddaatu gaggeeffama jechuudha. Baay'ee hamaadha jechuudha. Kanaaf isa kana guutuutti ni jira moo hin jiru jechuuf akka malee nutti ulfaata. Yoo jiraate hoo tarii maal ta'a? Dura Chaayinaa irratti ka'e. Chaayinaa irratti ka'e taanaan tarii biyya gabiraatu achitti waan kun akka dhalatu godhee ittamoo. Addasiisoo deebi'ee warra akka Ameerikaa soo Chaayinaa caalaa rukutaa jira. Awurooppaa soo isaan caalaa rukutee. Egaa Afrikaas numaayyuu Afrikaayyuu wayyee amma warra waama tokko waan ittiin of tiksanuu hin qabne. Kanaaf akkaataa itti guutuutti waan kana dudduuba siyaasni hin jiru jettuu hin qabdu. Garuu keessumattuu edda dhukkubni tokko dhalatee booda siyaasa hedduutu ba'a achi keessaa. Otuma duraanuu gaafa dhukkubni kun uumamuu isaa keessaa gahee hin qaban ta'ellee amma garuu gaafa dhukkubni tokko dhalatu dhukkuba sana to'achuu fi balleessuutu hin taane achi keessaa dhukkubni kun jiraatee sana keessaa bu'aan koo akkamittiin hin guddifadha kan jedhamu ni dhalata jechuudha. Kanaaf inni kun amma falmii guddaa lola guddaa uuma keessumaatii drug industry warreen kana qorichoota indaastiroota oomishan kana keessatti siigalee saayintistoota gurguddaan bakka wal ga'an kana keessatti iccitiidhaan riisarchoota yookaan qo'annoon gurguddaan bakka geggeeffamu keessatti waan hedduutu deema jechuudha wanti nuun hin beekne because wanti sun billions of dollars wanta ta'e galii guddaadha lubbuu wal balleessuu iddootitti lola guddaa yoo gaggeessu iddootitti dandeessuuf qabdudha jechuudha. So kanaaf humanity qofa yookaan immoo gara qulqullummaan dhala namummaaf qofa socho'aa addunyaan kun saayinsiin kun isa jedhus akka kanatti hin ilaallu jechuudha. Garuu dhumarratti hannuun ilaallu dhukkubni kun dhukkubadha, vaayirasiidha. Vaayirasiin kun immoo kanuma duraanuu turee fi maatiin isaa yeroodhaa yerootti wal lolaa wal horaa torbaffaarra kan jirru kun isa torbaffaa isa haaraa dhalatee amma miidhaa jiru ta'uusaa beekna malee siyaasa qofadha jennee cufuu hin dandeenyu jechuudha. Siyaasni immoo keessa hin jiru innis cufuu hin dandeenyu. Akka kanatti nu badhaadha dhiifama yoon ibseera ta'e. Baay'ee ibsiteetta galata guddaa qabda galatoomii garuu gaaffii koo isa lammaffaa ilaalcha kiristiyaanotaa amantoonni ittiin jedhanii egaa ati kiristiyaanaa dubbiin kun sii galaa kanaafi gaaffii kana kan qabu amantoota biyya lafaarraa kiristiyaana qofaadha amma musliimii gaaffii kana hin qabu waaqeffataan gaaffii kana hin qabu amantoonni kan biraan hin qaban. Sabab isaa dubbiin waa'ee bara dhumaa gadi fageenyaan jabaatee kan dubbatee jiru macaafa qulqulluu keessatti. Kanaaf amantoonni kuni dhukkubni kun iyyuu mallattoo bara dhumaa waan ta'eef nuyi itti hin amannu ka'umsa dhukkuba kanaas isa booda itti aanee kan dhufuus kan jedhu jira. Mee gara talaalliitti booda deebina akka ilaalcha amantootaatti. Vaayirasiin kun amma gaa isin akka saayinsiidha yeroo ibsitanii torbaffaadha kanaan duras tureera jettu. Maaltu adda taanaan amantoonni isa torbaffaa kana gaaffii jala galchuu danda'anii yookaan dhuguma waan shakkamutu jiraame muuxannoo yookaan beekumsa qabdurraa gaaffii kana akkamitti deebifta? Akkuma ati waan fayyaa dursan alaatti egaa hojjeta wangeelaadhaa fi wanta kana utuu si'aati na dursitee waan natti hojii natti fakkaata. Maaliif yoo jettee akkaataa itti wanti kun bara dhumaadha jennee ibsinu kanarratti ati booda ragaan bal'istee kaasuu maltaa. Ani haguma humna koontu an akka kootti egaa wanti kun hamaadha guddaadha dhuguma nama naasiseera nama rifaasiseera barnootni dhaabbatee onlaayinii ta'eera hojiin dhaabbatee onlaayinii ta'eera. Namni wal arguu dhabeera, firri wal awwaaluu dadhabeera, biyya deemuun dadhabameera. Dhugaa dubbachuudhaaf seenaa keessatti seenaa baroota hedduudhaaf jiran yoo akka fayyaatti ilaaltee alana wanti kara fayyaa dhalate kun akka malee guddaadha jechuudha. Akka malee inumaayyuu bara saayinsii teknooloojiidhaan namni hamma kana guddate keessatti rifaatu hamma kana gadda hamma kana Sigalee biyyoota qarooman hunda haga boossisee waan meeqaan ga'utti kan ga'edha jechuudha. Kanaaf waan jabaadha, waan guddaadha. Garuu akka tamma jettee mallattoo bara dhumaadha iyyuu jedhamee iyyuu yaadamu malee
Egaa akka baaybiliin jedhu kanatti dhibbumaa dhibba kun isadha jennee yookaan akka adda addaatti 666 fa'aa jennee yookaan kallattii biraadhaan waan akka chiipsiitu namoota keessa galuuf jira jennee akkaataa kaasnu sanatti dhuguma sana wanti kun jennee cufuuf galu tasumaa waan nu dandeessisu argaa hin jiru. Waan an argu, waan an hubadhu, waan an dubbisu irraas waan kana tasumaa wanti na amansiisu tokkollee hin jiru jechuudha. Sabab isaas akkuma silasitti bee wanti kun vaayirasni kun haaraa mini isa kanatu haaraa dhalate malee maatii adda addaa qabaataa yeroo dheeraaf tureera. Dhukkuboota yeroo adda addaatti balaa geessisaa turameera. Jarreen kanas immoo talaalliidhumaan irra aanamaa yeroo dhalatan jalqabatti dhugaa dubbachuuf akaakuudhuma vaayirasii kanaa hakiimni hin beeku, namni hin beeku, qorachuu qabdaa akka haaraatti laaboraatooriin adda addaa taa'ee waa'ee dhimma kanaa qorachuu qaba. Beektotni qorachuu qabu. Moototni illee biyyaallee akkamiin wanta kana kontirool goona gaheen keenya maal isa jedhu baay'ee qorachuu qabu. Dhugaama ta'uusaayyuu immoo balaa ta'uusaayyuu jalqaba amanuufu nama rakkisa keessumaati warra fayyaa beekumsa fayyaa hin qabneef rakkisaa ta'a haga namni dudu'ee arganitti uumaa tokko ittiin amananii. So wanti kun piroosesii gaafata hunda keenya paanik godhee baay'ee nu naasisee ani hin turre jechuudha. Nama ta'e addunyaa kanarraa tarii muraasni jiraachuu malu malee. Kanaafi garuu haa ta'u malee dhaqee immoo wanti kun wantoota dura beeknu dhukkuboota wajjiniin waan adda ta'e qobaatti dhukkuba miti wanti kun waan addaadha yookaan sheexanadha yookaan immoo 666dha inni cufnu nagarre. Dheekkamsa waaqaa ta'uu danda'a. Isa kana nan amana. Garuu kallattiimaan isa kana 666dha jennee yookaan waan tokkodha kun jennee yookaan immoo sattaanee dhufuuf jiru talaallii kana keessaan galanii waan kanatu raawwate isa jedhu sana itti amanuudhaaf akkaan natti jabaata jechuudha. Tarii yoo ati irra nu ibsite ani immoo talaalliyoonnii fi dhukkuboonni maal fakkaatu isa jedhus yoo ibse tarii sanarra dhaabannee waa cuunfuu dandeenya ta'a. Isa wangeelaa ati immoo mee maal jedha isa jedhu uummataaf atirra yoo waa kun keessa. Cufaa jira maayikiin kee. Galatoomii Dr. Caalaa mul'ata Yohaannis boqonnaa 13 lakkoofsa 16 sagalee jiru akkana jedha dhimma kana ilaalchisee. Bineensichi namni hundinuu xinnaan guddaan sooressi hiyyeessi birmaduun garbis harka mirgaa irratti yookiis adda irratti gubaa akka qabaatu in agarsiisa. Kana gochuun isaas namni gubaa bineensichaa isa duraa isa maqaa isaa yookiis lakkoofsa maqaa isaa agarsiisu ofirraa yoo qabaate malee bituus gurguruus akka hin dandeenye jedha. Sagalee kana fudhatanii amantoonni waldaan kiristaanaa amantoonni biyya lafaarra jiran maal jedhu amma gaa talaallimti COVID kun iyyuu jalqabaa qorichaan qabu jedhame. Jalqabaa vaayirasiidha biyya lafaarra iddoo hundumaa faca'e. Addunyaa guutuu eddanni wal ga'ee dinagdee hundumaa goolee siyaasa hundumaa goolee jeequmsa baay'ee fidee booda ammoo achis deebisanii talaalli kana fidanii. Talaalliin kuni daandii ittiin 666 dirqisiifamee yookaan immoo utuu hin beekamin namaaf kennamuudha jedhanii amanu. Kanaaf amma dhimma talaalliitti dabarra. Talaalliin COVID-19 dhuguma daandii ittiin nama to'atan yookaan chiipsii sanaa jettanii amantu isin. Okay. Hedduu galatooma amma gaaffiin kee baay'ee ifaadha. Isa kanarratti waan sirrii dubbachuu nan danda'a namana. Gabaabumatti ibsuudhaaf dhugaa dubbachuuf chiipsii miti wanti. Ammaaliif namoonni akkasitiin akka yaaduu danda'an ulfaata. Sabab isaas hin beeku gaa adeemsaan maaltu dhalataan beeku. Talaalliin yeroo dheeraadhaaf adeemaa dhufeera. Akka seenaatti bara 1796 kaasee almost gara waggaa 200 oliidha. Dhukkuboota adda addaadhaaf talaallii kalaqaadhuma namni as ga'e of ittisaa jechuudha. Yeroo hedduutti ka'eera dhukkubni akkas babal'atee namoota hedduu addunyaa miidhu jechuudha.
Kanaafi bara 1796 nama Edward Jenner jedhamudha jalqabaaf talaallii smallpox kan jennu tokkoof kan uume jechuudha. Eddasii egaa talaallii hedduutu dhalataa dhufe. Talaalliin kun vaayirasootaafis baakteeriyootaafis warroota summii jara kanarraa ba'aniifis uumamaa dhufe jechuudha. Talaalliin kun hedduminaan wanta elektiroodii miti, wanta elektiroonik ta'e miti. Akka chiipsii waan adda addaa yookaan mallattoo addaa kan uumu miti. Kun talaalliin kan inni godhamu, waan inni hojjetamu baay'inaan jechuudha. Yookaan baakteeriyaa sana yookaan vaayirasii sana ajjeefamee caccabaasaa ta'uu danda'a. Du'aa jechuun dadhabaasaa kan du'e jechuudha. Lubbuu kan hin qabne nama sana keessatti haala mijaa'aa gootee kennita jechuudha. Kanatti kennituuf talaallii kana qaamni kee wanti ormii kamiyyuu yeroo sitti seenu qaamni kee ni faccisa jechuudha. Ni faccisa. Amma yeroodhuma koronaadhaan namni qabamu, utaalloon namni qabamu, maal waan barbaadde hin qabamu. Qaamni kee utuu hin faccisiin hafu jechuudha. Kun uumamumaan qaamni keenya akkuma biyyi tokko dhimma nageenyaa qabdu, waraana qabdu, waan adda addaa qabdu akka completely qaama namaa jechuun akka malee kan garmalee haala saayinsawaadhaan fagaatee deemedha jechuudha. Wanta addunyaa kanatti nun arginu guddina biyya kanaa keessa gamnummaa biyya kanaa hunda caalaa qaamni keenya qaba jechuudha. Dhimmi nageenyaa kanumti ormi dhufee qaama keetti seenuusaa hordofan jiru. Sigalee warroonni kun walumaa galatti hojiin isaanii fooriin boodii warra jennu warra orma jedhamantu qaamni orma jedhamte xinnoon kamuu vaayirasii haa taatu baakteeriyaa taatu summii jara kanarraa bahe haa ta'u kan barbaade maan ta'an kan kana arganii fuudhanii dhaqatanii dhiyeessantu jiru jechuudha. Qaama olaanaadhaaf. Qaamni olaanaa kun immoo wanta kana ilaalee adda baasee wanta akkanaatu dhufee wanta kanaafi kan kana lolu qopheessuu qabna jechuudha. Antiboodii jennaa jechuudha. Antiboodii kana egaa qaamni keenya oomishuutti ka'a jechuudha. Kun immoo dhaqee maal godha jechuudha? Lola bana jechuudha. Warra qaama keenyatti bakkeedhaa dhufanii seenan kan. Isaan kana lola yeroo kanadha amma qaamni keenya yeroo baay'ee na caccabsee qaamni na bulluqee maal ta'ee jenna sun lola qaamni keenya gaggeessaa jirudha jechuudha. Kanaaf waraana mataasaa qaba. Waraana kana baay'isee oomisheetu itti gadhiisa jechuudha. Lola guddaa gaggeeffama jechuudha. Kanaaf kanatti gootu gaa talaallii walumaa galatti akaakuu hedduu qaba. Isa booda si ibsa garuu kaayyoon talaallii maali yoo jettee yookaan vaayirasii haa ta'u baakteeriyaa kana du'aasaa yookaan dadhabee atteenuweetti deemu humna kan hin qabne maa tokko sigalee akkaan si miidhuu kan hin dandeenye garuu orma sigalee keessa seensisamaa jechuudha. Yookaan immoo jara kanarraa waan cabe yookaan immoo summii jarri kun oomishan yookaan immoo qaama isaanii keessaatti ittiin wal horan jiinii isaanii kan jennu RNA yookaan DNA kan jennutu jiru jechuudha. Jara kana fuuteetu baay'isteetu laaboraatoorii keessatti isa kanatti talaallii gootu jechuudha. Kun egaa maali? Kun hundi gaafa dhaqu qaama keenyaaf maalidha? Kaminuu kenni kam ormadha. Immediately kan barutu jira jechuudha. Gaafa baru maal godha jechuudha? Ni dhiyeessa jechuudha. Difeensi ministeerii qaamaadha. Raayyaa ittisa biyyaa seenuu jechuudha. Inni kun immoo kana qoratee maal godha jechuudha? Kamiin loluu qabna? Akkamitti loluu qabna? Waraanaan mamii bobbaasna isa bobbaasa jechuudha. Kanaafi talaallii ati laattu maalidha? Waan xiqqaa dhukkuba guddaa sirraan hin geenye kana sitti laadheetan qaamni kee sana fudhatee akka inni nahee sigalee waraana qopheeffatu goota jechuudha. So gaafa diinni inni hamaan guddaan sitti dhufu akaakuma kana ta'ee jechuudha. Immediately maal taata jechuudha? Qophooftee jirta jechuudha. Dafteetu qaamni kee weerareetu akka inni waliin horre godheetu akka inni dhukkuba waa tokko sirriitti hin uumne godheetu ajjeeseetu fixa jechuudha. Kana kaayyoon talaallii. Sigalee kanaaf baayoloojikaalidha jechuudha talaallii. Kanaaf ammas kan nuti ilaallu waa'ee koronaa irratti kanaan dura talaallii hedduutu ba'ee jira. Pooliyoodhaaf talaalliin laatamaa, TB'f talaalliin laatamaa, himaan paappilooma vaayirasii inni yeroo ammaa kaansarii gadameessaa kan fidu kan gadameessaa dubartootaa kan fidu balbala gadameessaa jechuudha. Inni hin kennamaa. Influenza adda addaadhaaf biyya addunyaa kanarraa talaalliin ni kennama. Wantoota hedduu kanatti teetanasii mallee biyya amma baay'inaan ni beekna namoota goggogsee kan rakkisu kanaaf talaalliin ni kennama. Vaayirasoota adda addaa hepataayis jennuuf talaalliin ni kennama. Talaalloonni kun hundumtuu jechuudha
warroota namni jedhe kanarraan ala hin alanne jechuudha. Yookaan vaayirasii yookaan baakteeriyaa du'e kana laatta, yookaan toksiinii isaa yookaan summii isaa laatta, yookaan qaama isaa cabaa wayii tokko laatta, yookaan immoo kan of dadhabe kan of horuu jabaatee guddatee baay'ee of horuu hin dandeenye miidhaa fiduu hin dandeenye laatta, yookaan immoo qaama inni ittiin jiiniin inni ittiin wal horu kana RNA yookaan DNA isa jennu kana laanna jechuudha. Kanaan ala wanti addunyaan laataa jirtu hin jiru akka talaallitti. Kanaafis amma koronaaf wanti qophaa'e maalidhaa? Ammas messenger RNA jedhama. Messenger RNA jechuun RNA kun egaa akaakuu ittiin jiinii wanti kun ittiin wal horu. Messenger RNA kun immoo maalidha hojiin isaa? Qaamni vaayirasii tokko gaafa dhalatu giddugala isaa niwukilasii isaa kan bakkee isaa jiru immoo pirootinii kan jennu qaama isaa marsee kan jiru kan isa tiksu kana koronaa sila jenne koronaa kan jennu kan asirratti spaayikii qaqqaba. Inni guddaa messenger RNA amma kennamu kun isa kana oomisha dhaqe. Vaayirasii sana guutuu oomishatu hin taane isuma kana oomisha jechuudha. Isa mataarraa nun amma kiraawunii isaa jennee maal akka jedhamu hin beeku afaan Oromoodhaan waan akka mootiin kaawwatu kanaa jechuudha. Isa kana oomisha. Gonfoo jenna afaan Oromoo. Gonfoo. So gonfoo kanadha. Pirootinii gonfoo kana oomishantu hojiin talaallii kana messenger RNA jennu kun jiiniin kun galeetu seelii keenya keessaa garuu pirootinii vaayirasii kanaa isa mataarra tattaa'u sana oomisha. Pirootinii akka kanaa qaamni keenya hin qabu. Gaafa oomishamee argu qaamni keenya immediately maal godha jechuudha dhimmi nageenyaa pirootinii kana fudhatee dhaqateetu qaama keenya isaa loluuf isa ittisutti kenna jechuudha. Waan kanaan argeedha jechuudha. Waan kanaan arge gaafa jedhu qaamni keenya sun immoo maal akkamitti kun nutti seenee dhufa jechuudha. So maal gochuu jira jechuudha? Antiboodii nun barbaannu sana kan wanta kana dafee to'atu oomisha jechuudha. So vaayirasiin kun baay'atee nama dhukkubsate duukaa yeroo teessu yeroo sitti galu immediately qophaa'ee jira jechuudha. Keessumaatii kan koronaa kana gonfoo kana kan attaakku kan rukututu jira jechuudha. So sun maal jechuudha? Gonfoo kana malee immoo seelota keessa gaggaluufuu isa rakkisa jechuudha vaayirasii kana. So in to'ata jechuudha. Kanaaf wanta naga ammaatti argu biyyoota guddatan keessaati saayinsiidhaan kana fakkaata. Kanaaf waan tokko chiipsiidhaa 260 miti 660 miti waan tokkos miti. Saayinsiidha wanti kun. Kana akkasitiin nu hubadha. Kanaaf fudhachuun akkaan waan barbaachisu natti fakkaata. Kara kee maal akkeettu ga'a? Galatoomi Dr. Caalaa gaaffiin si qopheesseef ture yoo atu keessa deebiftee jirta. Yeroo talaallii kana fudhatan namooti kaan miira dadhabbiitti dhaga'ama, kaanitti immoo miira dhukkubbii dhaga'ama. Inumaa namoonni baay'ee dhukkubsatanis immoo jiru jedhamee haasa'aman waan ana ofii kooti waan argeen qabu. Ati gaa ogeessa fayyaa saayinsii isaa baay'inaan deebiftee jirta. Amma naannoo koo kanatti illee sababa kanaatiin namoonni riskii guruupii keessa ta'anii garuu yoo fudhatan nama dhukkuba, namni hin du'aa, nama iyyuu hin ajjeesaa jedhamee haasa'amaa turee fi namoonni fudhachuu didanii edda fudhadhee dhukkubsachuun koo hin hafne ansilayyuu riskii guruupiidha. Utuun isa hin fudhatiin du'a naa wayya namoota jedhee murteeffatantu jira. Tarii namoota akkasitti jiran kanaaf amma deebii bareedaaf quubsaa argataniiru kan jedhutti namana. Amma kallattiidhaan gara mallattoo bara dhumaa yookaan 666 deemna. Nuyi akka dubbii waaqayyootti 666 jalqabeeraa jenna. Jalqabeeraa sababi isaa mallattoo baay'eetu deemaa jira jennaan. Maayikii fudhadhu Dr. Caalaa. Egaa jalqabeera isa jettee dhugaadha. Ani hin jalqabnee jennee kaa'uu hin dandeenyu teknooloojiin akka malee deemee jira. Keessumaa biyya guddatan kana keessaatis qabdaan argita. Sochiin kee hundi to'atamaadha. Bakka kanarra jiru moobaayilii kanarraati GPS'tu jira, Caalaan eessa jira, namoota beekantu jiru. Bakka ni jiraadhu, manna ni jiraadhu hundi bakka sana nama hundumaatti akkaatti argata. Bilbilati bilbiltuu waan taasiftu nama hundumaatti jechuun warri humna isaatti qaban kontirool gochuu danda'u. Baankii waan ati sochoostu qabeenyi kee maal kee hidhamaadha. Waan hedduutu jira jechuudha. Waan hedduu keetu to'annoo jala jira guutummaa guutuutti.
Sun egaa saayinsiidha, guddinadha, bulchiinsaafis akka toluttidha. Garuu qaama si to'achuu barbaaduufis immoo akka biraafis jechuudha. Egaa dhaqee dubbiin kun guutummaa guutuutti waan gaarii qofaafidha. Aga kana addunyaan kan sadarkaa kanatti namoota dhuunfaa kana to'attee yoo jettu immoo hin beeknu. Maaliif akkuma ati jettee dhuma baraa irratti kaayyoonni seexanaa akkaataa inni itti addunyaa to'achuuf jiru keessumaa beekumsaanidha jechuudha. Beekumsumaa fi teekinooloojii guddatu kana keessa jechuudha. Kana jechuun garuu nun immoo beekumsaaf teekinooloojii immoo waaqayyo hin jibba jechuun jalqabummaafuu waaqa biraa namaa kenname waan ta'eef garuu itti jiraachuu hin qabnu jechuu miti. Garuu wanti kun guutummaa guutuutti dhuguma garam jirra yeroo ammaatti seeru waatu akka ibsite waan baay'eetu xaxamee jira jechuudha. Kanaaf koronaatu isa jalqabaadha isa jedhu anis amantaa hin qabu. Koronaanis isa dhumaa ta'uu hin danda'u. Adeemsicha garuu akka ilaaltetti narraa ibsuu dandeessa. Anis akkuma kee waanan ilaaluu yaaddeessaadha. Kanaaf akkasitti hubadha. Garuu silaa anatti tuqxe irratti kittibaatarraa namoonni miidhaman jiru seette kittibaatii namoota hin miine hin jiru. Kittibaanni dhibbatti qulqulluudha. Homaa tokko rakkoo tokko hin qabu jedhamu hin jiru. Haga ammaatti jechuudha. Sababi isaas waa hedduu of keessaa qaba. Gariin namoota qaamni isaanii akkamanii dadhabee keessatti yeroo itti qaamni vaayirasii ati dadhabaa yookaan baakteeriyaa dheessitu liccistu kun humna gar maleedha. Namni kun yeroo ta'u ka'ee irratti wal horuu danda'utu jira. Kanatu jira. Gariin immoo talaalliidhuma sanatu iyyuu rakkoo akkaataatti oomishamurraati qabaachuu mala iddoo iddootti jechuudha. Iddoo hunda miichuutu hin taane. Gariin immoo qaamuma namaatu akka malee hypersensitive yookaan reactive ta'ee dafee deebii ariitiin kan kennutu jira, dheekkamutu jira jechuudha. Gariin immoo kittibaata kana fudhadheeratu jedhu isaaf bu'aa barbaachisutu hin fidiin kwaalitii gaariitu hin qabaatiin yookaan akkaataa itti kittibaatumti kun yookaan talaalliidhumti kun iddoo tokko fuudhamee iddoo tokko yeroo oomishamu yeroo maal jedhu hordoffii hedduu kontiroolii baay'ee barbaada jechuudha. Kanaaf of eeggannaa guddaa fi qabiyyee barbaachisu sirnaan hin qabaanne taanaan qaama nama sanaa keessaa iyyuu idda fudhate isa iyyuu ittisuu dhiisuu qaba jechuudha. Namichi sun talaallii fudhadheeranii of dhukkubsadhu jechuu danda'a. Garuu dhukkubsachuu mala jechuudha. Kanaaf maalidha yeroo baay'ee akkaataatti talaalliin qoratamu rate of effectiveness yookaan immoo hagam bu'a qabeessa isa jedhu ilaalama jechuudha. Namni dhibbi yoo fudhate keessaatii nama dhibba kana keessa nama 95 keessatti guutuutti bu'aa fidaa. Yookaan immoo 70 keessatti bu'aan fidaa. Adverse effect immoo isa fudhachuurraan balaasitti dhufu immoo gaafa ilaalan namoota 100 fudhatan keessaa parsantii duwwaa tokko du'uu danda'a. Yookaan immoo namni miiliyoonni tokko fudhateetu achi keessaa namni 5 du'uu danda'a. Utuun fudhatiin immoo miiliyoona kana keessaa meeqatu du'a koronaa kanaanii isa jedhuudhaan wal bira qabdee ilaaltu jechuudha. Addunyaa akkaataa lama tuqaa afur miiliyoona 2.4 namni du'eera haga ammaatti sababa koronaadhaan. Talaallii kanaan garuu nama meeqatti du'eetu biyyoota muraasa keessatti tokko lama yeroo riippoortii ta'antu jiru. Hin beeku as gara Noorweey kanarraa xiqqoo ishee kan ol ka'e wayii tokko jira. Kanaan ala namni dhibbiyyuu du'eera jechuun dandeenya jechuudha. Baay'ee xiqqaadha jechuudha. Talaallonni kanneen biraas akkasuma ni qabu yeroo tokko qaamni keenya anaafilaktik shoo kenna. Akkuma alarjii sitti ta'a jechuudha. Siigalee talaallii kabiraas yoo fudhatte. Wanti kun dafee qaama keenya deebiin taane akka inni kennu godheetu humnaa ol deebii akka inni kennu godhee ofuma kee of miidhuutu dhalata jechuudha. Du'uun ni jiraata jechuudha. Isa kana egaa miiliyoona keessaa namni tokko yookaan immoo miiliyoona 10 keessaa namni 2 du'ee jennee kun balaadha jechuu hin dandeenyu jechuudha. Kun talaalliin koronaa qofaaf miniseedhu jechuu barbaadeni isa sana garuu ati narra ibsiisa. Galatoomii nuyi akka dubbii waaqayyootti mallattoon 666 yookaan immoo chiipsii kan jedhamu suni ammayyuu persentii 50 jalqabee jira jenne aman attamitti gaaffii jedhuu fi tokko chiipsii yookaan chiipsiin jedhamu kuni mallattoo 666 kan jedhamu kun tokko ishee microchiipsii siim kaardii keenya keessa jirtu viizaa kaardii keenya keessa jirtu akkasumas kaardiiwwan garaagaraa keessa jirtu sanaadha. Amma microchiipsii kana yeroo jalqabaa biyya lafaa irratti kan oomishe biyya nuyi jiru kan amma Siwiidiniidha.
Chiipsii kun egaa edda siim kaardii qaban namni har'a biyya lafarra siim kaardii hin qabne tu irra xiqqaadha kan qaburra yoo jenne irra salphaadha. Akkasuma jiraattonni magaalaa amma biyyoonni Afrikaa baay'een biyya keenya keessattuu jalqabe amma ITM jedhu viizaa kaardii jedhu baankiidhaan jalqabaniiru. Amma yeroo siim kaardii fuunee moobaayilii keenya keessa galchinu kan moobaayiliin dubbisu ishee sanaadha. Chiipsii sanaadha. Ishee maayikiroo chiipsii ishee xiqqoo sana dubbisa. Wanti hundumti nu achirra jira. Maqaan keenya, ID'n keenya, lafti nuyi jiru, GPS, wanti hundumti nu neetworkii duwwaa miti jechuudha. Viizaa kaardiin baankii nuti gargaaramnu sanuma. Akkasumas kaardiiwwan garaagaraa hedduutu jira. Gaafa kan harkatti kaa'atan jira. Kan waan itti qaban jira. Akkasuma gaafa chiipsii maayikiroo chiipsii xixiqqaan sun immoo baarkoodii yookaan koodii ofiisaati kan ittiin dubbisee dikteekti of godhuudhaaf jiru eenyu akka ta'e of arguutu jira. Amma biyyi lafaa baay'een keessattuu Awurooppaan karaa isaa ittiin kiriminaalii yakka garaagaraa ittiin hojjetaniif shororkeessitoota to'atanii inni guddaan sanaadha amma. Namooti roobers amma biyya Afrikaa kana keessatti biyya Afrikaati baa Iroopiitii dhufanii Noorz Irooppii kana West Irooppii kana keessa warri baankii roobersota jira warra baankii cabsu warra baankii saamu warra akkaawuntii nama haakii godhu yeroo onlaayinii waa bitattu warra akkaawuntii haakii godhechirraa dabarfatu warra baankii haakii godhu jira. Isaan maaliin to'atamu? Baarkoodii sanaan to'atamu. Eessatti hatame? Eessa dhaqee? Namtichi kana fuudhee lookeeshinii isaa GPS isaa eessa kana dikteektii godhu. Sanaa fuudhanii takkaa fuudhanii baan amma Dr. Caalaa Quba Qabdoote State TV biyya kanaatti darbaa ture waggaa tokko dura baankii Siwiidinii isa guddaa haakii godhanii warri haakii godhe South Amerikaatii dhufe. Karaa sanitti haakii godhan immoo hojjettoota baankii sanaa wajjin wal ta'aniiti harka wal qabatanii nama waggaa 25 ol baankii sana keessa hojjette amanamtuudha nama jedhamtu garuu nama lammii biyya bakkee taate isheedhaa wajjin walii galanii kirooneera miliyoona hedduu baasanii gara Meeksikootti erganii Meeksikoodhaa gara Biraaziilitti erganii Biraaziil utuma deemaniiti dhumarratti akka horiin sun hin sochoonee fi warri biyya kanaa biloog godhan. Yeroo akka horiin sun cufame gaafa argan isaanii utuun turiin poolisiin isaan qabu argan. Maaliin to'atanii bira gahaa jechuudha as Stockholm Siwiidinii ta'anii lafa horiin sun naanna'aa jiru. Rooteshiniin keessa naanna'aa jiru. Abbaa sochoosaa jiru. Lafanni ga'e meeqa akka fuudhame eessatti akka deeme hundumaa to'atanii gaafa cufan asii jala sana hundumaa sassaabbatan. Sanaan to'ataa jiru. Kanaaf nuyi maal jennaa har'ayyuu amma biyya kana keessatti Siwiidiniin labsiteetti horii kaashiin akka hin fuudhamne. Amma Siwiidin keessatti horii kaashiidhaan waa bituus waa gurguruus hin dandeenyu. Yoo viizaa kaardii qabaatte malee. Kanaaf adda keessatti na awwaallanne malee irree keessatti na awwaallanne malee harkatti nuuf kennameeraa jenna nuyi chiipsiin. Baarkoodicha immoo hin beeknu. Tarii 666 ta'uu danda'a. Isa ta'uu dhiisuu mala. Waan beeknu hin qabnu garuu namni qawweedhaan dhufee billaadhaan dhufee waraanaan dhufee kana fudhadhu fidi irree kee baqaseen keessii kaa yookaan adda kee fidi baqaseen keessii kaa namni nuun jedhan jiru harkatti immoo nuuf kenname isa fudhanne malee immoo yoo hojjette miindaan siin kaffalamu yoo isa qabaatte malee siin hojjette namni horii harkaan lakkaa isii kennu hin jiru. Amma gaa inni macaafa qulqulluu keessan jalqaba dubbisu bituus gurguruus hin danda'anii inni jedhu suni amma nuyi maaliin eegaa jira waraanaan eegaa jira utuu waraanaan dhufee gaariidha. Maaliif gaariidha? Lubbuu kee laattaqa wareegamta. Amma garuu waraanaan sitti dhufu siistemiidhaan sitti dhufa. Amma amantoonni namooti nu dhaggeeffataa jirtan wanti isin quba qabaachuu qabdan biyya lafaa irratti kanaan booda addunyaa irratti dubbiin irree xumurameera. Dubbiin waraanaa xumurame siistemiidhaan. Namni billaadhaan dhufee humnaan dhufee waraanaan dhufee kana fudhadhu siin jedhu jiru siistemiidha. Karaa hundumaa sitti cufee siistemii sitti cufeeti filadhuu siin jedha. Sin ajjeesu, sinidhu, humnaan sin dirqisiisu, utuu sana godhanii of wareegdeeti lubbuu kee laatta. Hin filattatuun jaallatin. Kana bala hamtuun kan amma kana. Kun amma amantoonni biyya keenya sadarkaa kanarra jiran amma biyya keenya namni harkaan horii sochoosaa, kaashiidhaan sochoosaa, wal jijjiira, tiraadishinaalii sanatti jira malee. Economiin biyya sanaas dijitaalaayiz din taane haalli daldalaas dijitaalaayiz wanti hundumtuu hin taane amma
dhiibbaa koovidiin 19 fide inni guddaan akka addunyaan gara moor dijitaalitti deemtuu fi dirqisiiseera. Amma Siwiidiniin gaafan biyya kana dhufe isa jalqabaanii baasii tikeettii onlaayinii bitachuu hin danda'u. Maaliif viizaa kaardii biyya kana waan hin qabneef siwishii gochuu hin danda'u. Viizaa kaardii qabudha suuqii mana kaardii gurguramu dhaqee bitachuu hin danda'u. Kanaaf maal godhee baasii madhaabatudha argeen kaardii naa kenni tikeettii naa bitee dhan horiitti kenni. No kan amma silkaan fuudhu harkaanii nuyi maashiniidhaan malee gurguruu naan jedhe. Kanaafuu viizaa kaardii qabaatti malee bituu hin dandeessu jedhe. Okay, then dhiisee bu'een utuun isaa kaardii bitachuu deebi'u baasiin inni kun na ba'ee tireenii inni ittiin deemuuf tikeetti isaa immoo qabu na jalaa sokke. Amma gaa maaltu dhufee waan asii isa kana qabuun waan hundumaa na jalaa balleesseera jechuudha. Amma immoo leegaalii seeraan labsan gaafa sana seeraan hin labsamne. Siistemiidhaan hidhanii lafa kaan maashiniidhaan. Amma immoo seeraan labsame. Harkaa waa bitachuu hin dandeessu yoo kaardii sana qabaatte malee. Kanaaf persentii 50 deemneera. Isheen 50 exactly akka macaafa qulqulluu irratti caafamee jiru gaafa humnaan nu dirqisiisan duwwaadha. Kanaaf talaalliin koovidii 19 kuni mallattoo 666 akka haaraatti haasa'uun mataansaa waan keessa jiru ilaaluu dadhabuudha. Lafa geenya ilaaluu dadhabuudha. Siistemiidhaan utuu hin beekamin liqimfamaa akka jiru biyyi lafaan liqimsaa akka jirtu beekuu dadhabuudha. Amma gaa waa'ee maayikiroochipsii kanaa immoo dhaggeeffattoota keenyaaf ibsina. Namooti baay'ee waa'ee maayikiroochipsii kanaa tarii quban qabne yoo jiraatan. Maayikiroochipsiin kuni waan hundumaa agarsiisa. Amma biyya kanatti namoonni fudhatan jiru irree isaanii keessatti miti Dr. Caalaa. Moor ati yaada kana ibsuu dandeessaa. Waggaa 3 har'aa natti fakkaata. State TV biyya kanarra waan argee natti fakkaata baay'ee sirriitti yaadadhu odeeffannichi sirriitti waan yaadanne baay'ee keessa galee hin dubbadhu garuu lafati jirtu nagarsiisa lafati deemtu nagarsiisa ifi sagalee kee waraabuu danda'a ammuma kana yaadadha waan baay'ee waan sirriitti yaadanneef keessa galee hin dubbadhu Dr. Caalaati immoo yoo keessa diteelii isaa qabdatee dubbachuu dandeessa. Kanaaf talaalliin kuni mallattoo 666 tenne du'uun barbaachisaa miti ejjennaa jedhuun qabaanillee amantoonni kanaan rakkataa jiran. Yoommoo talaalliin koovidii 19 kuni mallattoo 666 ta'e warri ittiin qabamee du'eesi sanumaan du'e maaliif jalqabas akka amantii keenyaatti koovidii 19 namatu oomishe laaboraatoorii keessatti nam-tolcheedha yoo ta'e qorichi isaa kunis nam-tolchee ta'a. Edda qorichas nam-tolchee ta'e dhukkubichis nam-tolchee ta'e warri ittiin du'an qorichi kun akkuma tamma nu ibsite dhukkubuma kanarraa fuudhamee hojjetame. Macaafi qulqulluun immoo nama ajjeesa dhukkubichi mallattoon suniin jedhu. Warri mallattoo sana hin qabne bituu gurguruu hin danda'anii jedha malee. Kanaaf kontekstii dubbii waaqayyoo sanaa wajjin tiyooloojikaalii hin deemu ammallee. Kanaaf asirra dhaabannee koovidiin 19 kuni dhukkubuma vaayirasota kanaan dura turan keessaa tokko yoo jenne salphaadha. Amma namoonni akkuma dubbatti fudhatanii dhanni isaanii reflect react kan biraa godhe jiraachuu danda'a. Warri immoo fudhatanii normaal ta'anis jiru. Namoonni tuni beeknu kan guyyaa tokko mataan na bo'aafate namni jedhu jira. Namni waan tokko immoo natti hin dhaga'amne jedhus jira. Akkuma kana talaalliin kamiyyuu qaamni keenya akkatti ofirraa yeroo fudhannu deebisuu qaba. Asumarra dhaabadhee yaadawwan dubbadhe kanarratti yoo yaada dabalataa qabaatte carraa siifan kennaa. Talaalliin koovidii 19 kun erga akkas jenne isin akka ogeessa fayyaattis ati akka ogeessa fayyaa akka kiristaana tokkottis amantoonni yoo fudhatan dhibee qaba itti amantaa. Galatoomii isa kaan irratti waan dabaluun qabu garuu waan talaallii kana irratti ani kara kooyi baay'ee carraansaa jiraadha malee eessa argatuudha. Maaliif amma biyyuma guddate kanaallee filanii kennu warroota umuriin gameeyyii ta'ee warroota dhukkuboota dabalaa qabanii fi dhukkuba hamaaf saaxilamuu danda'uudhaan ogeeyyii fayyaa warra kanaaf keessaati filanii kennu jechuudha. Maaliif hundaaf kennuu hin danda'an. Tarii adeemsaan garuu
yoo hundi bal'inaan oomishamee bitee biyyi kun dhiyeesse biyyi hunduu lammii isaa hundumaatiif kennuu danda'a ta'a. Tokko kana. Kanaaf gara biyya keenyaatti immoo yoo deebitee gara Afrikaatti immoo inumaayyuu eessaa argatu yoom kennamaa fi tarii yoo mootummootni wal ta'anii fi biyyoonni guddatan tola aantummaadhaan dabarsanii biyya kanaafis ta'uu qaba jedhanii kennan yoo irraa hafe yookaan akka kanatti jechuudha. Maleeyyuu amma jennee ammayyuu argachuuf carraan isaayyuu hin jiru jechuudha. Tokko kana kan ilaaluu qabnu. Inni lammaffaan ilaalchuma isaayyuutu argame keessumaa biyya guddate keessa namoonni jiraniif carraa fudhachuu utuu qabanii kan kana saboota adda addaadhaan bira darbuu fedhan yoo jiraatanii ergaan keenya guddaan isaa hunda dogoggora jechuudha. Sababni isaas akkuma sila sitti himedha. Akaakuudhuma amma itti baatuma yookaan talaallii kan inni kun koronaa kanaa fakkaatu duraanis Zika vaayirasii fa'aa kanaa saayitoomeegaloo vaayirasii kan jedhamanii fi fuluuma fa'aa irratti illee baay'ee yaalamaa ture jechuudha. Waama addaa kan hin taane. Isa kanarratti egaa ariitiidhaan kan baay'atee duplikeet godhama waan ta'eef inni kun ofuma kee oomishta laaboraatoorii keessatti daddaftee waan ta'eef haala kanaa fi isa kanatu uummata kana dafee addunyaa qaqqabaadhaaf faayidaan isaas immoo guddaa ta'uu barameetu kunuu dhufe malee ifatti bal'aa booda egaa kunuu kan argamuu danda'e dhama'aa bal'aadha jechuudha. Kanaaf ani akka kootti carraa biyya guddatee keessa taa'anii dhukkuboota dabalataa faatuu qabanii yookaan sukkaara yookaan dhiibbaa dhiigaa yookaan immoo asmii yookaan immoo dhukkuba sombaa kabraa yookaan immoo kaansarii yookaan immoo umriin deemanii kallattii kamiinuu yookaan immoo iddoo hojiin isaanii balaaf kan isaan saaxilu ta'eetu jiru kana fudhachuurra namni of qusatu haala kanaan hiikkatee inni dogoggoradha. Maaliif carraadhuma kana yookaan Awurooppaa yookaan Ameerikaa yookaan biyya guddate keessa jiraatanii argachuun waan tokkodha yeroo kanatti jechuudha. Maatii ofiirra jiraachuudhaaf, maatii ofiis tiksuudhaaf, dhukkuba kana maatii ofiittis fiduurra, maatii ofiirraas immoo lubbuudhaan darbanii sanqachuurra baay'ee hedduudha jechuudha. Kanaaf ani isa kana akkasitiin karaa koo namni hunduu carraasaa argannaan yoo fudhate an waa tokko rakkoo tokko illee qaba jedhee hin amanu jechuudha. Kanaaf namoonni hedduun baay'eetu jiraachuu danda'u. Ogeessa fayyaayyuu ta'e kan shakku jiraachuu danda'a. Ni jira. Fiigalee kan ammoo ilaalcha namootaa kan agaannu qofamanii adiinis kan sodaatu jira bara. Adii ta'eyyuu akka waan kana fudhadhu kan jedhus jira. Kanaaf kun nama keessa yeroo hunda waan haaraa yeroo dhufu waanuma jirudha. Garuu dhugaan isaa gammaatti gaa waan nuun hin beekne dudduuba keenyaan waan hojjetamee saayinsiirraan kan jedhanii barreessanii gadhiisantu adda yoo ta'e hin beeknu malee haga argaaf dubbisaa jirrutti ka'umsi kanaas vaayirasuma wanti hojjetamaa jirus waan vaayirasoota kanneen biraaf duras ta'e hojjetamaa yaalamaa turedha kan kennamaa jiru sanadha jechuudha. Kana waan ta'eef immoo kana fudhatanii of tiksuun barbaachisaadha jedhu namana kanan dhaama Oromoo hundumaadhaaf galatoomii marga. Maayikii kee. Guddaa galatoomii Dr. Caalaa waamicha keenya kabajjee yeroo kee baay'ee mi'ooftuu yeroo gati jabeetti kana keessatti ibsa kana daawwattootaa fi dhaggeeffattoota TV Logosiif kennuudhaaf argamuu keetiif guddaan si galateeffadha. Gaaffii kiyya asumaan xumureera. Ati naaf yaadi kan biraan qaba yoo jettu yoo jiraatte daqiiqaa tokko kan hin caalle carraan sii kennaa. Fayyaa ta'ii asumaan carraa sana sii kennee si geggeessa. Baay'ee ulfaadhu carraa addaa uumaa waan hin jedhu qabu garuu Oromoo hundumaadhaaf dhaamsa kana dhaamaa haa fudhatanii yaaddoo malee yoo carraa argatan isa hedduudha. Egaa bakka jiranitti nama hundumaa Oromoo hundumaa duukaa Waaqayyo haa ta'u jedha. Fayyaa ta'ii galatoomii nagaatti. Hayyee nagaa.